بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا برين إسلاما وبولاك آلي نجان وقبدوه يا كيسني قلتني كم برين تيسا Nuti bariin teenya barii amnaati karaa deemuudha. Maasha Allah, warri isiniif halkanii ka ooltan jechuudha. Baga nagaan nu ooltan. Warri isiniif akka keenyaatti bari'ee baga nagaan nuuf bariisifattanii nagayni keessan isiniif haa dagaagu. Guyyaa irraan tanaa guyyaa khayriin keessatti isiniif heddummaatu, guyyaa isiniif araaramni keessatti heddummaatu Rabbi isiniif haa godhu. Alhamdulillah, hona irraan tana nutilleen amnarra jirra. Asiin akkana haraa baddaa Finfinnee ol yaa'aa jirra. Nu quba qabaadhaa, nu waliin tahaa inshaa Allah. Haraa Finfinneedha, badda walakkaa biyyaa deemu jirra. Akkas inshaa Allah maaliif yaatan injiina inshaa Allah dheeneet isin beeksifna achirraa wal garraa. Maal jetti Oromoon, nagaan galuun naggada caala jetti. Nagaan Rabbi nu haa galchu. Wayin jechuu barbaade ijoollee teenya warra mana hidhaa keessa jiru Rabbi nagaan nu haa baasu, Rabbi nagaan isin haa furu, isin haa gammachiisu, maatii teessanitti Rabbi isin haa galchu. Nuti silaa dalagaa godhannee jirra, inshaa Allah itti fufna. Biyya keessatti jechuudha wanni rakkoo gufuu ta'u jiru ammaan tana dhugaa Rabbii sayyoo dubbanne ka akkanatti namni irraa waywaatu dheengaddaas tanuma dubbachuu turre nama ammallee manaa bahee deemu jiru jira. Rakkoon edaa ummata ijoollee teenya ta manaa baatu tanaa miti. Rakkoon bakki isiin jirtu warra namni manaa bahuu tana dalagaadhaaf qabu jira. Biddeena ilmaan guddifachuudhaaf azaaba isaan haa nyaachisu Rabbiin. Warra dallaala jedhanii ummata yoo Rabbiin nagee isaan haa godhu, Rabbiin isaan haa qabu nurraayi. Caasaa diriiree jira. Caasaa eeysaa diriiru seeta hoonolaal baadiyyaa Wallaggaa, baadiyyaa Jimmaa, baadiyyaa Arsii, baadiyyaa Harargee tana takka takkatti caasaa keessa diriirfatanii asirraahi masmarri isaanii diriiree bobbaa qabanii qaamni mootummaadha waan biraatu xiyyeeffatanii ni guuranii tanarratti xiyyeeffatanii caasaa diriiran. Hawaasnis mootummaa gargaaranii sirriitti waan tana guuranii dhabamsiisuu qaban. Warra kanaan mana jaarratee jira, warra kanaan biddeena furdifatee jira. Ilmaan keenya asii achi guuree bahara gannaqee shiftaa ablee shiftaa duratti morma isaanii lafa kaayee gudeedee diqaalaa meeqaraa dhalchiisanii araba distii araba akka dhiqan san daran caalaa hidhaa fokkottuu amma arkaa jirru tana keessa akka isaan bu'an warri godhu warra kana. Warri kun nuti amma bakka garree jirra. Bakka garree sheekan itti bobbaafneeti du'aa'iin ulamaa jechuudha. Amma duraas waa hedduudha dhooytee dhabamsiiftee jirti. Madda garree jirra. Naamusaa yoo ta'an haa ta'anii tanaan jechuu as biyyarraan tana haraan deemuu jiralleedha. Namni Rabbi sodaatu waan tana ka dalagaaf qabu Rabbi dalagaa bareedduu Rabbi bakka si haa buusu. Dhaabbo taa'e ijoollee teenyarraa jennaani yoo diitte immoo yoo diitte anaa dalagaa si godhata. Mana manatti, majlisatti, masgiidatti bakka dawrii hundatti warra san jenneeti quba isin ilaannee abbu torbatti akka isin milkooyne abaarsa isin irra gadhiifnaan isin jaa. Raabsii abaarsaa isin irra gadhiifnaan isin jaa. Manni keenya sheekan keenya warra
haile sillaasee kuffise warra dargii biyyaa buqqise warra nagarree mallas gaggeesse warra zaalima hunda dhukkee irraa kaasuu danda'u dubbiin tun dubbii biyya yaachiftu taatee jirti biyya yaachiftu tana abbaa itti taatee ooftu jechuudha ilmaan asii baasuudha abbummaan jalqabaa sanii warri kun jechuudha dallaallan agarree marakkoo teessan ammallee ja'an kun warra amma ganda keessa ijoollee guuree dallaalummaadhaan ergachuu jiruutu jira please isin kadhannaa yoo diddan ammoo mudhii walitti hidhannaa isiniin jenna inshaallah nurraa ta'a rakkoon ijoollee tun isinitti haa mul'attu rakkoon biyyaa isinitti haa mul'attu rakkoon haadha boochuu isinitti haa mul'attu rakkoon haadhaa filmaan adda boo isinitti haa mul'attu waan kana harkaadha nurraa gadi taadha isiniin jechuufin arraan tana ani obboleessi keessan Najjaash as bahee ka biraa kunoo nagee qabna gaa jaallan keenya fayyaadha alhamdulillah deengadduma gallee deemsumarra nu haa eega ejja mul'ata kajaan san gartee waggaa achi jira jaan achi jiru binurraa qeebalu bariisaan baanee unu amma magaalaa ciroo keessaa baanee jirra ciroo dabarre alhamdulillah nagaa rabbi nu haa galchu du'aa godha dhugaadha maddi rakkoo mootummaa abbaa irree mootummaan waan gizee deeggarruu fi gizee khilaafnus adda baasnee deeggaruu qabna mootummaan deemaa jee manaa baasee waa naman ergu rakkoon bakka jirtu adda baasuu danda'uu qabna uummanni keenya deemsa irratti amma dhugaasa yoo dubbanne mootummaa faarsullee fedhu mootummaa isin arrabsu ni san faarsu naafi mootummaa waan irra wal geenyu illee qabnu ammoo mana mootummaa guuru jira ijoollee maaliif gizee deeggarruu fi gizee fakkeenyaaf mootummaan gaariidha qulqulluu jechuutti hin jiran ammoo hogga deeggarruus waa hunda isaa jilbatti miti khilaafan tana bakka tana tolte bakka tana badde janii adda baasuu gaariidha mana deemee ka guuru jiru ijoollee teessani ilmaan keessan warruma silaa warra nama eessinuu ni beeytan warra nama guuru san ni beeytan warri namni nan dubbachuu fedhe amma qaamni waan kana qabuu danda'u mootummaanis yoo itti fardeeffate numa danda'a biyya keessaa warra nama guuru warra ganda keessaa nama guuru warra kurbaa dhaabbatee nama guuru kana dhaabaan jechuu jira ammaan tana gizee mootummaa dubbatanis mootummaa dubbanna amma wanni nan dubbachuu jiru waa'ee dallaalota ijoollee mana guuru jiruuti kanammoo mootummaa gaarii fi badaa jechuu odoon taane hujii usaa waan ta'e jecha wanjala nama dalagu hujii mootummaa waan ta'e jecha mootummaan ha jiru jechuudha guuru nu gargaaruu qabaa abbaan amma dhuguma sayyoo dubbanne jechuudha mootummaan manaa bahee suudii dhaqaa namaan jechuu jira yoo tan atumaa dogoggore sumaatu hijibeen isin ja'a manaa bahaatii dalagaa teenyaa maallaqa nuu kennaati horii gurgura abbaa keessan irraa fuudhaati suudii isin geessinaa kanamaan jechuu jiru dallaala ijoollee teessani kanoomaan arrabsine kanoomaan dubbanne dubbadhaagaa kanas asliin dubbii kana majamma asirraa kaati dura ra'sul maaliin jechuun rakkoo tana rakkoon cimtuun tana kanaaf ودو ببتشو بان نجاري ده أكاس إن شاء الله نجينا تا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمدو ولي سنكابي نمد إبا في ترباتمي يا دخنا والجلا شير قدا جينا دقي سنقوني أكاس إن شاء الله دواي نو قدا خرا دي مجرى نجينا تا